خليتي يتكهلون رانديب والله بالله والله إن سنين جيت تناف شفتنو قام يرتني في بك يرتني بوتاجتون خوالف رحمة ركتا يا تمام خنقرا نفتو وانكابون دانو برجينا لبتو كرتي جابتي لالي بينخوتو مسلم تاجتون خوالف رحمة ركتا يا تمام بلا الدنيا رجلو أكسمتي قبليين خيا جولة تيكتوكا خيسافو تيكتوكا تكا ودو غرتي قدوك أباتني اللي أكستي غرتين بيكمين والله ما تنيبرا هالكن غرتي أسلوفاني ترى والدربا فرق عن أمة تنيبرا بلاجراني والله دران درسي فكينيا نوتو خيساني نوتي والله اللي اسم بيو خيساني دران درسي دو غلطو ما اسم جا دو اسم خبرنا والله جاللا يجون إسنير رأي خنيم بري وانا كنا جزين أركو خنوما أنيس نتلاقي جا أماتيا أمان أبلي سخيا أمان سايبة خينيا أمان درجة سخنا أماتي يوم ما عند خينياتي نامو مي فرد أبا مي ديكا سكندي شني فكانت إذا شفت يو أماتي سنتاتي مي لا بكخنا فيدا والله نامو أكا قرتي سكندي شني فكانت يو إذا شفت أماتي يو تاتي نامو أكا إمام بوستانين بيها تونس كسمتي أماتينيا بروس نور رفونولو ربنا رانتنا يصير رفيده بروماتينيا رفيدو مال بينا خنافو نوتيس جا نجرا لمي في أماتينيا كنا وان برالي يودمني مالك أفين وادمنو غرو نجرا جنة رانتنا كامان أسيتي أركمو هدو وان غرتي دركمان نور جروسي هدو وان نمجم متشيساسي مالف جولتنا كنا دابني ورا غرتي كنا جويا يسيبرا ودو dadhabne qabbana oo wa'aduudhaan jenne bikka kana dhaabbatanii ummateenya gargaaru jiranii obboleessa keenyallee namaniin qabaa lakka akkana hanqajoota akka mataa ol qabachiisne akka oromootti fi gartee akka namni biraallee gartee ummata ajaa'ibaan hunjoota akka geenye kanuma gaa haasoo isinitti hin dheereessu ummaan teenya kalee lamaansi akkuma obboleessa keenya jeetti gartee isii tana karaa gartee fayyaa deebisuudhaaf ammaan tana gaawanii daddagoota kaakimarraa baatu waan joota akka jira manaas ni xireessinaaf waan jaanta akka jira waan kana mee bal'inaa warri keessa beeku ni haasawa kalee oduu tanaan dhagee waan kanarratti ummaateen yoo mana xireessuu taates cinaa dhaabbannee ni jirreenne wallaahi qarshii takka yoo arraan tana qabaatte qarshii takka yoo baaste ittiin qaanfateen qarshiin takkittiin yoo namni miileenni takka qarshii takka baase meeqa taati itti yaadaadha gamanumaan ummaateenya cinaa dhaabbannu obboleeyyan keenya ammallee irra deebi'ee ijoollee tiiktookaa kana njoo hunda isaanii bikka takka walitti qabee asin mul'atanii fakkeenya nuu ta'uu keessaniif hedduu galatoomaadha warri biraallee warri haftan waan biraallee yoo dhabdan qaamaan dhufaatii mee ijoolluma tanaa'u beekee ka dhukkubsate dhukkubsachuu jira ijoolleen tun ta dhukkubsachiisu jirtu gartee hamilee feeti gizee asitti nu harkan hanqamte akka gammadanii akkasumatti obboleeyyan keenya warri yuutubaroota biraalleen ka beekamtanii jirtanilleen gizee dhuftanii isaan kana keessatti harkantan arraan tana anaa fi alishoo fi aannee takkaas ni jiranii harkamanii jiran hanqamte akka isaan gammachiisaa gaa rabbumaa beeka wallaahi kanaafuu ummaa teenya cinaa dhaabbannu warreen biyya ambaa keessa jirtaniis akkaawuntii si akkuma feesbuukaa fi peejii irra maxxansu jiranitti sheer isiniif goona ammallee yoo viidiyoon kun gizee gadhiisamu jalatti isiniif barreessina ni jirraa jaadha lammii fi isinitti hin dheereessu mee namni biraa yaada qabu galatooma. Yaada inni kaasirratti ammas waan isiniif dabalu kan jiru ta'e mana yaalaa kan mootummaa keessa maal akka jiru nuti hundinuu quba qabna. Kanaafuu guyyaan isiif kanname san dhumee jira jechuun yaalii shaygoona jaan san guyyaan waan dhumee jiru fecha abaatu nun jaan jechuun mana yaalaa kanarraa mana yaalaa haduufaa geessuudhaaf ammas rakkoo jiru ni beekanii sanirraan immoo torbaanitti gusadii 1800 baasaatii dhiisisu jirti niiraan itti guru jirurraa torbaanitti niiraan hangi kun gizee irratu jijjiiramatti hin jiru jechuudha. Kanaafuu bikka takkatti sagalee keenya gutakkatti hatattamaan waan baraaruu qabnu fecha dhukkuba kanarraa hawaasni bal'aan Oromoo kanaa miti kanaa ol godhuu danda'a. Waan xiqqishaadhaa waan akkanatti irra turanii miti yoo kun waan kanaa olii humna godhu kanaa ol waan godhu humna qabna jeetii yaada hawaasni bal'aan Oromoo nutis akka hanga dandeenyutti yaada teenya tana bira dirree gargaarra fuula durallee itti fufna. Yoo inshallah wallahi fayyitee ati teenya tana mana isittis deene nyaata nyaanna hidhuuna ni bohaarsinaan jennee yaada qabna. Osoo nuti jirru dardarri dilli kun dardarri Oromoo dilli kun osoo jiru haada teenya irra waan takkan ga'u. Kanaafuu isin hundinuu bikka jirtanirraa hatattaman
eegee waataate hidhiitu gachuu osoo hin ta'in ammaan tana baraaruu ni dandeenya saaniin dabarre saaniin horraane ha gargaaruu feetu jiraatte amma gargaaruu dandeessa amma akka viidiyoo kana agartetti amma gargaaruu dandeessa zamanni ha teknoolojii waan ta'eef kanaafuu haadha teenya tana osoo dandeenyu nu harkaan dabariin adara nutis lammiin Oromoo baay'ee hawaasni Oromoo addunyaa irratti illee beekamaadha biyya keessa qofa osoo hin ta'in kanaafuu ishii cinaa dhaabbannu wallahi dhiifama xiqqishoo emotional ta'eeti yaadati akka aadati yaa waan fakkaatee fi dhiifama naa godhaadha kanaafuu yeroodhaan haa baraaruun osoo ishii waan takkan ta'in dhiifama naa godha. Akkam jirtu uummata Oromoo egaa har'a kan hin dhufee jiru magaalaa Dirreedawaa ummii tiyya takka kan dhukkubdee jirtu bira gaafachuu dhufnee jirra. Egaa waan yaadan dabarsuu barbaadu kun mana hundaa nama seenuu waan danda'uu fi har'a nagaa fayyaa qabna borii keenya hin beeknu rabbi beeka saniif hundi keessanii ummii teenya kana bira maallaqa qabdanii hanga dandeessaniin qarshii 100 haa ta'u 1000 haa ta'u hanga qabdaniin bira wal bira dhaabbanu jechuun barbaada galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo kabiyya keessaatis kabiyya alaa jirtanii. Egaa akkuma beektanitti haasoo irra deddeebi'aa haasoo hin feenu waa'ee ummaa teenya dhimma ummaa teenyaa ta'u dhukkubsattu jechuun nama akkuma wal quba qabdanitti. Dhiyoo tanas haasoo inni turre namu ammoo balayyaan wajjirru hospitaala wal argine hundinuu haasoo dabarsinii jira. Haasoo hin dhumu warri nu cinaa jirtanis gargaarsa keessanis hedduu takka galatoomaadha. Ummaa teenyaas ammas wanni rakkoon jiru maali diyaalisis sochiin dhiqachaa jirtu kana maalini wali qabamaa ergamee jiru kuni ni dhuma maalini wal jalaan guyyatti fagaattu akkuma jennetti dubbannee jara yeroo dabarte torbaanitti yeroo 3 dhiqatti guyyaan takkichaan dhiqatutti 8 gaafatan jechaa turre jira. Sanifu maalini hundumaa jira haatatta maallaqa walitti qabdanii jirtanis maallaqa walitti qabu jirtan kanas akka nu ergitanii hojiirra oolchinu san gubbaanis hospitaala amma isin asitti hakkamamaa jirtuun hakkaman harkattee jirta bahii jiraniin manas mana akka qaban hin jiru isaan yoo asii bahanii bakki tiriit godhaman hin jiru nama ol ka'ee dhaabbatu miti bakkatti daayiparaan irraa jijjiiru jiran obboleessi mucaan isii ilmi isii jechuun Muhammad nama dhalaa hin qabanii namni isaan cinaa jiru hin jiru wallahi har'a ijoollee dhiiraa tana akka dhalaa ta'ee tajaajilu jirani sanifu ifa qaqqaamuu hin danda'ani qaama isaanii jechuun bakka ciisanitti waan tajaajilamu jiran jecha hospitaalumatti tiriit akka godhan hospitaala kam akka goonu hospitaala kamitti akka gargaarsisnu irratti waliif gallaa sanifu asii bahii jechaa jiraniini please warri maallaqa walitti qabu jirtaniis keessaan warri wal dubbisu jirutu ni jiranii nu dubbisaa maalleen san akka ergame hatattamaan ummaa teenya tana baraaruu lubbuu isii yeroo waa xiqqoo qabdii jaaniini asiis bahii jechaa jiran soo akkam akka godhu teenya walumaan laalla asii baafni bakka bira qubachiisuudhaaf maallaqa nu feesisa maallaqa hin qaban maallaqa akkuma jirutti kunno waan beeytaniin waan ergamaa jiru khaliidhaan dhiqaa jiranii diyaalisis jechuudha. Dikama waan jiruuf maalini dhumaa jira please isin kadhanna feeneeti miti har'a fuula namaa kana dura kadhaabbachuu jiru yookaan immoo dantaa yookaan immoo xiqqamii irraa harkanna jechuuf miti wanni asirratti miidiyaa irra baanee haasofnu fi ummaa teenya haati namaa jechuun haadha teenya haadha jechuun maal akka ta'e beektanii isinitti irra dheeressu galatoomaa ulfaadaa hedduu takka galatoomaa Oromootiyya hedduu isin jaalanne hedduu isin kabajna ulfaadhaanaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ijoolleen musliimaa ta'a addunyaarra jirtu warri namummaan eenyummaan isaatti dhageeffamu akkuma beekamutti ummaa teenya amma duraas akkuma haasofnee jirra gizee akkana wali qabamuuf takka akka namni ilaaluuf takka tiktaak takka yuutuubarra galakkisnee feeneetii miti takka kaameeraa dura dhaabbachuu feeneetii miti akkuma beekamutti takka akkuma amma dura dhageessanitti haadha teenya takka ta'e hedduun irraa dhukkubu jiru jira wallaahi galatooma warri gargaarsa nu gootanis akkasuma akkuma isin nu gargaaruu jirtanitti maallaqatti suuta wal jalaa baasuu jira dhiqaa jira isi waan takka jira dawaa isiiti jira akkasumaan ammaan tana hospitaala kanarraa haabaatu yeeshu jirani hospitaala kanarraa gizee baatee bikka isitti galchinu hin qabnu mana teessee haadhi qabtu yeeshu jiran mana isiin keessa teessee itti wallaanamtu san hin jiru manallee hin qabdu isi mana akka qabullee hin qabdu odoo mana akka qabullee silaa qabaattee keessa ciistee wallaanamte gaarii ture mana sanillee hin qabdu isiin humniin isiin mana hospitaala kanarraatti baatee mana galtee itti yaalamtus hin qabdu humna sanillee hin qabdu ganaa nama daayiparaan taa'u isiini ijoolleen tun ijoollee dhiiraati
ijoollee obboleeyyan dhalaa fi keessaan qaban alii firaan qaban ollaa tokko qofa dhuftee isa laaluu jirtu fi ijoollee akkuma beekamutti tiktaak irratti argitan tana so wallaahi waan qabdaniin akka cinaa dhaabbatanii akka gargaartanii namni maallaqa qofaa miti namni yoo odoo namni takka dhufee cinaa dhaabbatee nuti si jira yoo jee namni istresa ka dhukkuba namatti ta'u dhuftanii odoo qaamaan laaltanii isinillee garaa laaffattanii fi takka warri dhufuu hin dandeenye bikkuma jirtan irraa du'aa gootanii fi isii tana cinaa dhaabbattanii asumaan isin gaafannaa akkasumaan nu gargaarsa keessaniin nurraa hin dagatina nurraa hin laaffatina galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya obboleeyyan kiyya arraawni nan as dhufeef haala teenya tan dhukkubsattu tan kaleellemeen isii dhukkubsattu isiidhaaf sagalee ta'uuf waan godhuu dandeenyuuf godhuudha waan hin dandeenyeenis du'aa godhuudha. Wallahi akka nam takkaatti aan yookaan barbaachisaa ta'u ta'e hangama kiyyaan haree lamaan qabaa mi takka kan nuudhaaf wallahi hubaa dagaleetiin jiraan. Maaliif hubuu waan nama boonchisu waan nama gaddisiisaati waan usnee kana callisuu dandeenyu miti. Ammallee irra deebiitiin maqaa rabbittiin kadha. Kalee takkaan kan akkaan kan wallahi rabbittiin isinii kadhaan. Yoo barbaachisaa ta'e maali onni kana godhuu fedhu fayyaasiitiif har'a ijoolleen sirra dhaabbattee dadhabatanii nu gargaaraadhaan murataniiti idda harki isaanii lafa geetti harka nu jala qabatanii jechuudha. Tanaaf nuti wannummaan ilma namaa jaamee cuftinuu ilaa hattaa nasaaratti illee haa qabu. Isii tana gargaaruudhaaf wallaahi billaahi namni ittiin dhaggeeffamin hin jiru. Tanaaf gargaaruu qabdan jeetiin antana goolaba rabbi fayyaasiitiin manatti haa galchuu yoo barbaachisaa ta'e akkumaan isinin jeetti kalee tiyya takka kan nurraan deebi'u wallaahi billaahi wallaahi isinin jee tanaaf cuftinuu gama jirtanii fi bikka jirtanii isii gargaaruudhaaf wallaahi duuban jeeyinaa. Eega takka isin dura dhaabbatan isin kadhatan if duuba yoo hojjettan ta'e rabbii guddaanuu isin dallana wallaahi dadhabataniiti malee odoon dadhabanne uummanni kun harka isin jalan qabatu obboleeyyan kiyyaa warri dubbatees dubbatanii jiran tanaaf irran deddeebinuu wanni yaada kannan nuti cuftinuu lubbuu isii takkittii tanaaf yaada addaatii miti namirootiif isiidhaaf tanaafuu isiirraa jalqabee namoota dadhabaa akkasitti dhukkubsatu yatiimallee bira dhaabbachuu dirqama keenyaan isinin jaa. Tanaaf yaa obboleeyyan kiyya harka isin jala qabanne haga fayyaasitti nu faana hordofaatii gargaaraan isinin jaa. Garaan nan dandeenyaan wallaahi billaahi tanaaf yaa obboleeyyan kiyya gargaaraan isinin jaa dhiifama. Wala da'iifa waan takka jechuun lawxiin isin fiduu jirtu waan takka hin jirtu. Biyaansi እንኳን ቆንቆ nyaachuu dandeessu ምናምን faa kana keessee ammas daddaftee dadhabaa jirti. Jechuun hikimannaa amma dafee akkachuu dandeenya kana harkachuu waan jirru akkasumas gargaarsa garuu naaf godhu jira ilmaan Oromoo gargaarsa warri naatti yeroo hedduu galatuma garuu ammas kana daran garaa hedduu na barbaachisa. Wanti kun waan dhaabbatu kalee isii tana waan daddafnee harkannu annaa daddafnee waan isii kana harkachuu barbaadnu nuuf hin jaani. Ilmaan Oromoo ammallee akkuma cinaa dhaabbatanii jaa maaliif gargaarsi isii kun ganaa irraati karaa. Sila agartee ammallee da'iifa waan mana galtee manaan fa'aa akshwaalii waan godhan deemu jiru. Jechuun waan amma harkaa qabadhee jee harkaan likkittii waan harkaa qabu jiru. Anaa ijoolleen akkuma naaf taraa arrabdee kan waan hunda naa godhu jiranti ammallee ilmaan Oromoo kan hundaa sammaas ganaa akkuma naa gootee hin barbaada. Maaliif ammaa jiitana mee abbaasnu ammallee rakkina guddaan irra jira. Ana akkuma naa agartee kan jila ammaa takka mana galiin beeku. Jechuun dhiisii uffataa'u tadirqiin namni irraa qayyara. Uffatumaan nu uffatu jechuudha. Angana uffata illee firra wallaalee waan takka namni naa godhu jechuudha. Maaliif bichaa akiyyaan isii sana tiriit godhu jira kophaa akiyyaan tala dhalaa tana olii qaqqabu jira. Sababni waan harmee taateef namni harmee jaalalii fi waan gana waan takka hin gooneef garuu ani akkasuma ilmaan Oromoo gana namni haadhaaf itti xiqqaata haadhaaf waan xiqqishaa kana ni goone inni yaadamu. Ana baatii Ramadaanaa kanaas deemu jira. Baatii Ramadaanaa osoo itti hundi dhiyaachuu jirti. Ajoon harki keessan akka malee kanarraa gabaabanii ilmaan Oromoo baatii Ramadaanaa mee daddafa manatti illee yoo akka waachoo illee galuu dandeenya. Biyaan sun jabaatee
baatii ramadaana tana nu gacha ramadaana guddaa kana deemu jira baatii ramadaana tana an mana gallee akka waan tasfaa ta'e karkanu abdii guddaan sirraa qaba garuu amma wanni digaamis naa goraa jirtan kun ittuma afuuf yetii yaade maaliif amma kana goraa jirtan alhamdulillah ganaadha manni maallaqa amma waan naa goraa jirtan kun gana isaa baale ganaadha jechuun akka Addis Ababa deemtu jirtu sunaaf himamee jira amma mana akmaa kanarraayis bee jechuu jiran mana akmaa kanarraa bee bika guddaa geesse kiminaa ishii tana akka gootu jechuu jiranii kana godhaaf ganaa maallaqni nu feessa maallaqni ganaa nu feessu qabu walli ganaa walli qabu kunis alhamdulillah ganaa walli qabu jirgin garuu kana daran nu feessa maallaqni qala ishii tana argachuudhaaf jechuudha ilmaan Oromoon akkatti nutti laayinaa kan dhageessanis galatoomaa garuu kan dhageenyes nutti laayinaami akka umman jaalinu kun natti dadhabu jiran isinis warri kabraa kan dhageen chaaleen jawaan kana na godha namni mi'a haadhaa beeku natti nusinaan isin jaa waan biraatti kaan ijuun qabu garuu namni mi'a haadhaa beeku natti nusinaa jechuun haadhaatti tun laffaatiin na guddisummaan isuunis laffaatiin na guddistee waan kanarra kana ga'u dandeessee hangaa nuti dalagaa waanta obboleessi kiyya langa barnoota dhaabee hamileen isaa cabxee akkana asii hojii na hojii jiru kan godhe jaalalamummaa teenyaatimmaa takkitti tan akka dhabuun feene jechuudha namni takkitti tana qabna addunyummaan raa'u isuma qabna haadha obboleettii abbaas ta'eetis waan biraa ta'eetillee firallee isuma tana qabna. Akkuma beekamutti bilbila isatti harkattanii fi akkaawuntii nambarii kanuma isaa nama biraa takka irratti hin argitan akkaawuntii kasaa kaas jala isinii keenyu gizee akkaawuntii ergitanii maqaa saniin Muhammad Yaasiin yoo jee isinii baase isarra naquu dandeessan nama biraa abbaa takka karra neeyxanii jiru isarra neeyxanii akkasitti inni harka isaatiin ummaa isaa bira dhaabbannee nuti wallaannata akkaawuntii akkuma agartan barreeffamaas jalatti agartan kanarratti isinii keenya waan dandeessaniin cinaa dhaabbadhaa kanuma isaati akkaawuntiin garuu yoo Muhammad Yaasiin jee isiniin baasin kabiraa waan ta'echa akkaawuntii isaa kanuma agartan kana kunnoo akkaawuntii himiif afaanii akkaawuntiin kiyya kuma takka 17 72 22 33 majarshaan. Kunnoo akkuma jeetti akkaawuntiin isaa tana barreeffama jalattis walirratti ilaaltanii akkasitti waan dandeessaniin gargaartanii galatooma. Obboleen kiyya Safwaanii fi obboleessi kiyyaa kan natti aanu kana maqaalee beeku dhiifama dubbatanii jiranii jechuudha. Dhugaadha wanni nama dhaggeeffamu hedduudha. Waan kana gizee garreetti nam takkalleen akka hirrifatin akka rifate niin beekaa jechuudha. Hirrifanne jechuun dandeenyu. Nama hirrifatee jira kan alaala jiruu fi kan godhuudhaaf dandeettiin qabnelleen du'aa godhaa jira jechuudha. Tanaaf kanumaan itti fufaati uguta akka wanni fedhummaan tanaan dhaadannoo xiqqoo takkaan qaba. Dhaadannoo san ijoolleen qeeroon asitti isiidhaaf rakkachaa jirtuu fi isiidheef qaatiraa bulanii asi beelonni wal farqa irratti isiirra bulanii wal hafuura baafachiisaa asi waan harkatu afaanii fudhachaa isii tan halkanii guyyaa cinaa dhaabbachuu isaanii waan guddaadha. Kanaafuu dhaadannoon xiqqishoo qabu akka isaan hojii jedhaniin fedha dhaadannoon tun maal seetan nuti waan jiru nuti jaa nuti ijoolleen Oromoo qeerroonis qarreenis haadha teenya cinaa arraas boruus ni dhaabbannaa warri biyya alaa jirtan kan keessa jirtaniis ollaa fi aaliin cuftinu isii tanaaf du'aayis godhaa waan dandeessaniin gargaaraa cinaa dhaabbachuudhaaf nutis if qabnee jirra hanga isiin fayyitutti ishiidhaan addan baanu gammachuu siidhaa nama agarsiisu galatooma.